Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha arraga khaysuma adda tokkon qabadde isini yaade jira sababa iida sababeeffachuudhaan arragu jaarran tana kuno mana obboleessa khiyya mana obbo Abdurrazzaqittiin arkama khaysuma khabaja isini afeereetiin jira gamanumaanu wal baraddaan isiniin jaa baga geeysan baga geenye jecha assalamu alaikum Abu Abdurrazzaq. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Caalaa akkasumatti gartee baga rabbiin isiniin ga'e iida arafaa kan gartee amataa kan gartee jaalalaa kan guddinaa rabbiin waa godhu jechaadha. Amiin. Akkasumatti warra amatu kana jiraatu rabbiin waa godhu haa inni jijjiiree biyya teenya guddoodhaa fi gartee bitamuun gartee gammachuutti rabbi nagaa naalii teenya wajjin yaadaa gartee fidheebuu rabbiin waa baasu. Oromoo teenya tan biyyaa turallee biyyatti rabbiin waa teessisu. Akkasumatti gartee biyya fi rabbiin itti haa urgeessu. Warra baaratti nurraa dhume kadii ootanaa sanis gartee rabbiin rahmata haa godhuufi. Jannatul Firdawsi rabbi haa kananiisu abbootii isaan irraa dhumanis gartee sabrii fi imaana rabbi haa kennuuf jechaadha. Wanni har'a dabarsinu gartee yaa obboleeyyan keenya namuutu hoggaa biyya namaa jiru. Biyya fiidhaa gartee mi'aasiidhaa hoggaasan beekaa. Hoggaa biyya jiru immoo mi'a biyyaa waan hin beekneef rabbiin gartee isin haa beeksisu jennaan kaa warra biyyaa dhufeesi kaasii walitti dhufe kanaas jaartaa fi jaartis wajjin rabbiin hortee isaanii milkiidhaan rabbiin gartee wajjin umrii haa dheeressu jenna kaaboo. Kanaafuu gartee nutumaa gartee rabbiin nutti haa kan nu haa hajjiisanis nu haa geessu jenna. Walumaa galatti gartee xiqqaas rabbi nu haa guddisu. Guddaas umrii rabbi nu haa dheeressu. Atilleen gartee dalagaa eegaltu tana barakaa kimiyaat keessatti kaayee gartee rabbiin gartee haadha ilmaan keetii tan gartee xiqqasho qilleensi alarraa beetanaas rabbiin gartee sammuu bakka takka deebisee rabbiin sii waliin haa galchu jenna boo. Atis gartee ijaala baate tana rabbiin mana si haa deebisu jenna. Barakaa gartee gaayide kanaatiin. Rabbiin gartee hafuudha fedhuus rabbi haa fuusisu. Ha guddina fedhuus rabbi haa guddisu jenna kaa. Jaalalaa fi gartee gammachuu rabbi nu haa kanu. Aboo gaafa gartee aruusa khayriyaa rabbi nu haa agarsiisu. Atis gartee waan feetu tana milkiidhaan finta si haa baasu. Yoo rabbi biraan taate akkasitti gartee guddinaan rabbiin gartee nutis atis gartee obboleessa gartee ziyaaraa dhufe rabbiin gartee malaayikaan si haa ziyaartu siin jenna. Rabbi subhaana rabbika. Izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa aziz yaa kariim yaa Allah. Allah aziz ya karim ya Allah. Ayega akkuma laaltanii gartanitti hordoftoota kana gola addunyaa kana marattu argamtan baga geessan baga geenye isiin jecha gamanumaan akkuma laaltanii agartanitti mana saahiba khiyyaa qaa obboleessa khiyyaa mana obbo Abdurrazzaqittiin keekiyyaa khiyyaa qabadhee bakkumaan deemu hundattuu na jalaa nafu akkuma laaltanii agartanitti hayyee obsi baaba furadheetiin if jalaan deemaa akkuma laaltanii agartanitti na jalaa nafu jechuun yoo danda'ame silaa kiisha kaayyadheen deemuu ni barbaada dhiisee deemuu hin danda'u. Akkasitti kun ogaa iidal arafaa iida kabajamtu iida ulfaattu ummata islaamaa biratti akkaan baay'ee kabajaa qabdu mana obbo Abdurrazzaqitti kabajaa jirra akkuma laaltanii agartanitti gamanumaan nu hordofaa isiniin jenna. Ergaa baga geessanii gaa like godhuudhaan like comment subscribe godhuudhaan namoota hunda bira akka ga'u kan nu gargaartan gamanumaan isinii dhaabna galatoomaan isiniin jaa. Gaabii beekan nu gaafadha isinii deebisuuf qophiirra jirra. Akkasumatti yaada qabdaniis komentii jala nu kaa'uun dagatinaadha. Baga geessan.